Hanga yoomiin ta'a mana? Dalagaa eeggadhuuti nufa dalagaa inshaallah dhabamu. Hodhaawwan isaatii jaalna masiittuu kanas hin galle. Jechuun 500 siifan godhaa 500 siifan godhaa naan jette ofirraa nyaadde. Waan naqin mayyuu moonneen dhufee ka'ee wal argine kan booda deemu. Laakala amman qaqqabu'e. Na eeggadhu na eeggadhu jedhina amman qaqqabu'e. Ammaaf yaanii yookiin hojii wayinii Afrikaa qabaa. Hojii kana fixee ka'een si dhufaatii ammaaf na eeggadhu suutaa jedhin. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftootaan chaanaalii Rashaad Tuubii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Baga jiraattanii isiniin jedha hordoftootaan kiyyaa har'aa piraankii ajaa'ibaa tokkoon isinitti deebi'een jira. Guyyaa har'aa kana piraankiin an qabadhee dhufes haadha manaa kiyyaa dalagaa argadhee nan deema ani isin eeguu jedhee tan akkasitti piraankii tokko irratti dalaguuf deema. Isheen immoo na eegii hangan dhufuu jetti immoo dalagaa sana deemii naan jetti. Isiin bakka dalagaa jirti ani immoo mana hin jira dalagaa hin qabu. Amma immoo dalagaa argadhee tan deemuufanii erga dalagaa argatte deemii naan jetti immoo hagan dhufuu na eegii naan jetti mee hagam akkasiin na jaallattuuf nan jaallanne kan waliin ilaallu taana haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan hiriyoottan keessan bira kanaaf ga'u na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa mallattoo yuutuubii kana tuqaatii maatiinaaf ta'a isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa tiktook kiyyas folooyinaaf godhaa isiniin jecha garuma qophii kiyyaatti isin dabarsaati haga xumura qophii kiyyaatti. Naannoo kamii naannoo kana immoo isa jira? Hanga yoomiin ta'a mana? Jarjariin soota dalagaa eeggadhuuti nufa dalagaa inshaallah dhabamu. Hodhaawwan isaatii jaalna masiittuu kanas hin galle. Ani inuma obsee eeggadha jechuudha. Obsee eeggadhu an jalatti bira dhageen jedhu abada wallaahi laata. Ani jalatti yeroo lama dalagaa keessa waan jirsi godhan hin beeku. Mukaan bishaan midda. Maalayyaa dareetti yaadetanoo sitti mi'an. Jechuun 500 siifan godhaa 500 siifan godhaa naan jette bar. Ofirraa nyaatamu moo jararraa nyaatamu waan akkasini? Ofirraa nyaadde. Dawaa tokko faayaa qabu. Wallaahi. Ofirraa nyaattu kuma akkasini. Bees fudhataa? Maal dhufee biroo tareemii shaawara qabadhee hin deema malee an. Kanaan kubisaa? Hin kaffalu birrii 70 funkuutii kaffalee deemuudha. Waan naqin mayyuu moonneen dhufee ka'ee wal argine kan booda deemu inshaallah. Maasilas egaa hojii kana achii sila argadhu dhiiseen deebi'e kan namichi yoo dalagachuu feeti naan jedhu kan biraa. Eessa? Idduma abdoo silaa. Yoo dalagachuu feete? Ani dalagaan qabu naa barbaadii jennaan jiraa naan jedhee ture yeroo sanatti meennaan yeroo mucaa geesse. Yeroo kan kasiin jiru shaadha. Yeroon gubbaa jechuun ati yeroon itti haasaa ture sana keessa ka yeroon hojiin qabu hin nageenyeeti naa barbaadi yeroon jedhee. Yeroo itti baa turte dhagayeera yeroo hojii. Garuma sana keessa iyyee namichi hojii ergasii hin feetaa naan jedhee ture. Laakala amman qaqqabu'e. Na eeggadhu jedhina amman qaqqabu'e. Ammaaf yaanii yookiin hojii wayinii Afrikaa qabaa. Hojii kana fixee ka'een si dhufaatii ammaaf na eeggadhu suutaa jedhin. Yeroo dhufee inshaallah wal agarree kaanee deemte dhaqxa. Yooni na bahee hojichi. Yaa yoo ba'es riskiin kan kee lafa jira. Riskiin rabbisii kaa'e lafa jira. Yoo sun ba'es kan biraa dhufa qaba. Kan biraa dhufa. Inshaallah. Meeqaan silaa sun? 300. Meeqaan argan? 300. Akka jedhinati inshaallah torbee yookiin 14 booda sii dhufe. Eewwa. 14 torbee booda. Maaliif beektaa amma fakkeenyaaf yoo inshaallah torbee borii hin dhufa inshaallah sa? Walumaa gala 10 tokko na eeggata jechuudha isaan. Eeggata. Isa kamiin anna kan keessa? Isa kuma eeggachuudha yoo sama ziidaa sana anna kamu. Yoo eeggachuu didees
ممس يعني دلقان كان ساقوها متي رزقين قرس أركا ساقوها متي رزقين بلا رزقي رحمة ربي بلا خنافة رحمة ربي هجيري مالي ليش فيديو جبتها ايه ليش فيديو جبتنا أنا صفت اوكي ايه انا في يو darbee si darbuutta egaa booda kan dallanne egaa hojii diddette lama atau jadi dulu kita nanti nartum di laani sila hojii jibbeen jiran wallahi maafan kakadare يعني أصلا وجهي جبته بودا خان اللطفة تسوجينا لو وتنا تنارتو صح jechuun egaa yoon hojii dhabe hojii dhabe tarta hojii dhabe akkaman godhadhe jechuun waa xiqqoo isin anaara baay'ee sutuun taane laa naarin habiibi ati silaatuun an argin deemu feetaa natti himee silan jechuun maalan godha egaa ji'a lama noobse amma kunoo ji'a sadii egaa rabbuun tirisii magaarii nutti jala haa baasu maguutuu yoo nobsi deemi torban tokko siga jala maguutuu nobsi deemi maaga ji'a lama obsuus yeroo sana hojii dhabee yoo nan ga'e amma immoo carraa dhufetti fayyadamee egaa yoo rabbiin duraanii jaalladheen keenye hojii madabeeti يعني خلاص دراني دراما كان وده تايم مورجو جرجت دي سينركم سيركم لازمي سيركم لازمة سيركم لازمة متوتا وتيجي egaa horii hojiiti immoo egaa himateen dhufuun jettu hojiin biyya kana akkuma beektu amma argama ammuma dhabama خلاص كده والله رزقنا الكرب بيتبو باجتون jechuun waan hojii bareedaa argadde malee na go'e ta'u والله hojii makaasitti meetan sila gaa mishaawara waan maddee deemaaf ani galgala kana bor jammaruudha اي والله eega yani Paakistanitti dhuftee turte ergasii natti sagalee qabee سيدا ما نسين جسنا نقاري مارت روب دوغ ساتو maayet isa kanas khayruma gaa'e خلاص تجالك نجالك صح ديمي naa waa jaalala miti bara indalagannee biyya kana keessaa gallaan malee jaallachuu kan si jaalladhuuf silaa asii dalagaan nattu atis ammoo rabbi rizqii nutti kennee gaa wal biratti nu haa deebisu malee taajira rabbi naa godhu mee rabbiin qabaataa addunyaa kanaa si haa godhu iimaanaa fi diinii wajjinii والله رب أبشر ربي ستة ورقبيني كفاية نتي laan qabeenya silaa yaadu gaan beettama yoo rabbi naa kenne silaa rabboon naa kennee on dhabees immoo numan sabbaraan خلاص يا ربي ما نسنا كني يا ربي جلك أول شيء فيانا كني جد ثاني شيء إيماننا كني جد ثالث شيء قبين سدفع رتكا قبين يبدو الأسكر يرون آخر مقوم سيسمالي قبين يدوك يمتنا دلق نسبينا ما هنا وانتقو تنجروا والله لازم سنيفوكا ويا رفتس تلتو ويا أفتس المفرة خلاص لنا jedha kabajamtoota hordoftotaan chaanaalii Rashaatuubii irratti argamtanuu piraankiin kiyya kanarraa kana fakkaataa isiniin jedha egaa manaa kiyya isiin bakka hojii jirti amma nan jira akkasitti piraankii irratti hojjedhee isiniin jedha isinii hojii hin deeminii jettee egaa isinis erga wal arguu dhiifne xiqqoo waan bubbullee jirruuf malee hin hojjetiniifis miti ammoo akka rabbi rizqii gaarii nutti baasee nagaan wal biratti nu deebisullee du'aa inuu godhaa hunduma keenyaaf akka rabbi rizqii gaarii nuu baasuu isiniin jedha sagaleen kau cerita kerana bunulah itu tangko di ma wanja tu yo kabate dami visin jadame masa sagaleen kau agama uno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kewajiban Rashaatuubii kan jirtu fayyaa keessanii bakka jiraatanii Rashaadara piraankiina godhee garuu milkaa'ee irra fakkaata. والله أقول أنا سيد لير وتندي متى والله أكو ما تقول نأرسس أكنا أرسس نبودة يون أرو بعدين زكما بقول جيدا ما قلت ما نتأسى خلاص أنا مفرانكين سامي نكايرا في شير سبسكرايب لايك قد آفي نسيلين جنا